Ustaaz Arus Awwal Amidii fi Sheekh Muhammad Saafii Hussein United Arab Emirates irraa uummanni akkuma sooma kana keessa wal gargaara ayyaana kanas ta'e isaan boodoo wal cina dhaabbachuu qaba jedhan. Baga Rabbi subhanahu wa ta'ala ji'a Ramadaanaa sooma soomnee kabara kanaa bara akka hijraatitti 1441 عيد الفطر سنين جهجدا وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ربين وجيتنا كرمضان كيس دلقني صوم هاته صلاة هاته قراءة قرآن هاته غرغار سنما صدقة هاته زكاة هاته وجيكنا كل رب نرها تقبل جد قرصة سنقهني وان رمضان صومني في سانقلة فتا أمس إيجا رمضان نبه عيدا كينا أكما وروني فياتي في أما اللي وقنتوني علماء مسلم توتا عيدا كان كبرنا منو مكينة صلاة أكما جد أمو قاما ولر رافقاني من كيناتي عيدا اللي صلاته هندن دينا أما اللي من كينة كستيني قمتشودا عيدا كينا دبرته هندن دينا والروتا عيدا بقى سنين قاهن جتشوني بربانو كرا تليفونتين كرا واتسابتين كرا دامس أداداتين ولي تدبرسيني بقى إسنين غاهن جتشوهن دندينا رف قويا عيداسا أكما نمني واقبو غمدو كنمني وانقم للي أكا غمدو جتشا زكاة الفطر كان جدامو كنما تفرتي درق أمته كفلي زكاة الفطر سن مسكينة كنيني صدقة برلي اتدبالي ورو تركتن ولكن كجرا نانو كن هجرا كجرا هنگم مچيفنا كانت شريعان تنن وججي صدق علي رغاتون قبل جد من كينيا غلطو مني والبرا دابچودان حال بريدا ملسني والغرغارا هنگما غرتي رمضان كان اللي وجي سومنا باني ان اللي اكسمت امل اذا كان اللي فاكن دامن كوبي وان دندامن نموت غير كقلي في ورد دلغانتي yarga dalagarra baafamanii yookaan dalagaanu akka itti dalagamu dhabamtee manatti deebi'anii dachaanii haala yerootiif ta'aa jiran kanallee akka iida kana nuu wajji gammachuun dabarsan gargaarsi adda addaa godhamuutti jira. Ammallee ittuma fufaa eega ramadaanni ba'ellee kanarratti itti yaaduun barbaachisaadha. Waan danda'ame godhuudhaaf uummanni gartee warri wayyaa qabu warri silaa xiqqoo irra wayyaa qabu wanni amma dhufe kun nama hundaafuu sodaachisaa beeku. Hundinuu sodaataa jira. Haa taatu walirra jira namni. Anguma walirra jiru sanitti adda nyaachuun hin barbaachisu. So iidallee ta'e yeroo biraallee ta'e ollaa laaluun rakkataa gartee gargaaruun waan shari'aan keenya islaamaa ittiin waajjachuu keessattuu yeroo iidaa ofii gartee mana ofiitti aanjeffatanii booharanii mirkaananii quufanii ilmaan ofii quubsanii ollaa irraanfachuun rakkataa irraanfachuun waan hin barbaachifne waan ta'eef kanarra akka gaarii irratti hin dalagna jennee abdii qabna biidinillah. Gorsi adda addaa yeroo dheeraa kennamaa ture ummata gartee beektota ogeeyyii fayyaatiin karaa adda addaatiin kallattii adda addaatiin deebi'ee karaa warra amantiitiinis immoo akka ummanni gartee gorsa kana fudhatuuf amantiidhaan wanni kun waliin faallessu yaa obboleeyyan keenya jennee yeroo adda addaa karaa hedhaan biyya adda addaatiin afaan adda addaatiin biyyuma nuti jiraannu kana keessatti hanga afaan keenya afaan oromootiin adaana masjiidaa irratti dubbatamee yeroo kana manaa gadi hin ba'inaa jechuun afaan keenyaan magaalaa Dubai kanaaf biyya UAE kana keessatti adaana irratti dubbatame. Kun hundi maaliifi wanni kun amantii dhallee waliin faallessu. Rabbi balaa bu'e tokko irraa of tiksaa jedhe malee itti dhaqaa itti dhumaa hin jenne. Shari'aa islaamaa keessas hin jiru. Amantiin biraallee kun akkuma dhageenyutti hundinuu kanuma wal gorsaa jira. Yeroo iidaallee wanni dhaabnu amma dhaamsi jabaan uummata keenya biyya keessa ta'ee biyya alaa ta'ee yaa obboleeyyan keenya yoo hadiisa taate yoo shari'aa taate yoo seera diinii taate amantii taate akka gaariitti himamaa ture namuu quba qaba. Namni tokko tokko akkuma kanattu garaa isa gahuu didaa jira. Namni gariin maa masjiida irraa hafna jedhee ka masjiida giddii deemuu barbaadu jira. Kuni wallaala. Kun beekumsaa miti. Diiniin amantiin akka rabbi irraa dhufetti beekuu barbaachisa. Yeroo rakkootiif yeroo bal'inaa tokko miti. Dhukkubni bu'e kun irraa baqadhaa itti bakka inni jirutti hin deemina. Yoo biyya isin jirtanitti bu'e keessaa biyya san irraan baqatinaa jechuun حديث أفان نبي كنا محمد صلى الله عليه وسلم الرأي فين كمنا يملكون وانوتي أما كما كمنا بربانة تولشوف جنومتي إيدا اللي ولد تلفون أما قنمان قلبي مان Rashad Ibrahimis Saudi Arabiyaa irraa baga geessan jechuun gorsa ogeeyyii fayyaaf qajeelfamni mootummaa dhibee koronaa ofirraa ittisuuf sirnaan hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'e dhaaman.
warahmatullahi wabarakatuh jedha. Itti aansuudhaani uummata musliimaa hundaan baga rabbiin sooma hiikaa raamadaanaatiin sin ga'e jecha. Soomni nu alana soomne sooma addaati. Sooma addaa yeroon jedhu uummanni musliimaa duraan wajjin faxaraa, wajjin nyaataa, wajjin dhugaa. Alana sababa dhukkuba COVID-19 irra kan ka'e namni hundinuu mana isaatti faxaraa jira. Saganni illee hin jiru. Duraan sagada taraawiiti kan jiru. Alana saganni taraawii illee hin jiru. Saganni jimaa hin jiru. Sababa dhukkuba kanarraa kan ka'e jechuudha. Itti aansuudhaani duraan guyyaa iidaa kan ittiin beekamu sagada iidaa jira. Alana sababa dhukkuba kanaatiin kan ka'e saganni iidaa illee hin jirtu jechuun barbaada. Aadaan wal gargaarsaa akkan argaa jirutti baay'ee gaariidha. Aadaan wal gargaarsaa kanaan afuu hin qabu. Ramadaana bichaa ilaallee wal gargaaruu akka kanatti dhaabbachuu hin qabu. Aadaa wal gargaarsaa Ramadaana boodas kana booda cimee itti fufuu qaba.